Dindina tuzinasa ya gota hona dagesa. Oromo sababirantatu utafi amantin gargarin babatu. Oromo sababirantatu utafi amantin gargarin babatu. Oromo mankufne Oromo mankana harka tokko taane dina keenya manjafna. Ay, karade maningalan jette Oromoon akkam ooltan Oromoo fayyaa nagaa akkam jirtu nagaa nagayni rabbii bakka jirtanitti sin cufa bira haa jiraatu waa sadiin dubbachuu barbaada tokko waa'ee lola Boorana irratti baname lammaffaan waa'ee hokkara maqaa amantiitiin wal tuttuqu sadaffaan haala Dirree Dhawaa keessa jirudha baga nagaan jiraattan. Ni usnoo enne waan nun usisiifneetu jira beektaa waan nun usisiifneetu jira mee arrumallee jidduu baanoggaa ennees waan saba kanatti deenjarii taheetu mul'ataa jechuudha saba kana kalee mataa wali qabuuf saba kana kalee bakka takka dhaabuuf saba kana akka iftahee jiraatu godhuudhaaf lubbuututti kafalamee dhiigaatutti gannaqame lafeetutti caccabe. Alamana itti bade akkanumatti arra sadarkaa arra geenyu kana oroba sadan bakkuma qullaa takkaa kaanii asin dhufne bakka irraa kaanii as dhufneetu jira jechuudha maaliif seenaa if booda deebinee wal yaadachiisuun hedduu barbaachisaadha bara itti Oromoon an Oromoodha yoo je'e itti ajjeefamu an Oromoodha yoo je'e itti fannifamu keessa gootan saba kanaaf dhalatan bahaadhii akka bakibba jiddugala gootan ilmaan Oromoo kayoro san lubbuu isaanii dabarsanii kannan Oromummaa awwaalamte baasan jechuudha aadaa Oromoo afaan Oromoo gadaa Oromoo eenyummaa Oromoo har'a kana qabatanii buuca qabatanii ittiin dhiichisan kun akkanuma lafarraa ka'een dhufne gatiitu itti kafalame jechuudha saba kalee ummata Oromoo ka gandaan amantii lagaan adda cabsanii an Oromoodha ifiin hin jenne naannawaan an dhaladhetti yeroo hunda fakkii naannawaan dhaladheen kaasaa eenyu hoggaa siin jawwaalama himatta yookaan noolee dheetta yookaan qottuu dheetta garuu Oromoo jira noolee keessa Oromoo noolee keennuun Oromoo yenna ganda Oromoo yennaan amma gaafa Oromummaan tun kaatee hay Oromummaa teenya ganda abdii tana guddate moo Oromoo biraati wanni keenya kun hoggaa ta'anii ilaalan namni keessa gabbu'ee dhaloota kanaaf adeemsa keessa deemamaa dhufe seenaa fi aadaan wal qabatee namni himeef hin jiru namu interesti mataa isaatii fi siyaasa mataa isaa naggaduu fiigaa jechuudha kana maaliif hin kaasuu barbaade kaleessa Oromoo akka saana takka wajjin nyaanne godhan Oromoo akka nagee waliin gaafanne godhan amantii irraa ka'ee jechuudha kan hoggaan jedhu waan alaatii miti dhalootuma abbootii xiyyaa keessa jira jechuudha amantii lama odoo qabanu tokko mana amantii tokkootiin nyaatu jechuudha Oromoon san keessas bee ibidda meeqa keessas bee Oromoon haga itti sababa amantiitiif obboleessi hojii saana takkatti nyaannirra geessisee jechuudha gabroomsaan maaliif tokko olaantummaa amantii isaatiin cabsuu lama saayikoloojii Oromoo ajjeesu sadaffaa akka Oromummaan kun warri wajji dhalate wal amanee wajjiniin hin deemne godhee jechuudha sirni kun arragaa maaliif deebine hoggaa dhufne ilmi namaa eega nama ta'e dhalate amantii fedhetti amanuudhaaf mirga qaba jechuudha it's freedom of religion waan fedhetti amanuudhaaf maaliifin burcuqqoon bunaan dhugu jiru tanattu yoon amanuu barbaade kun mirga kiyyaa jechuudha garuu amantii biraatu qunnarra hin jiru amantii biraa kabajee hojii jiraachuun narra jira jechuudha addunyaa arra jiru tana keessatti biitti amantii lama sadii hin qabne biyya xiqqoodha biitti hedduun
amantii lama qabdi jechuudha islaamaa fi kiristiyaan garuu wal dandeenii wal kabarjanii hojii jiraatanii jechuudha hoggaa tokko ha tokkotti qoosaa godhuun agarruu jechuudha garuu hara oromootti hoggaa dhufni abbootiin keenya ha amantaa garii yoo hoggaa nama dubbiftan yookaan nama hara amantii keessanii asirkiftan amantii biraatu quun maaliif barbaachise maaliif waa'ee Allahu Akbar ishadu Allahu Akbar jechuun siyaasan adeemsa ga'ee qabdu takkana saba kana eessa geessuu dandees yattanii yaaddanii jirtu jara keenya nama akka feete bifa feeteen amanfadhu amantii tee jala galchoo sii gale mirga abbichaati jechuudha angati maatii xiyya keessa muuxannoo hedduu jiruuf nan ajaa'ibsiisuu jechuudha namni waan fedhatti ka'amanu ittiin amanaa jechuudha garuu dubartii taanaan kaanis hadhiiraa fuudhee ati maali ka wallagga ya seexaan maal jee maqaa oromoo hanni godhaa jechuudha kunis asii dhufee dubartii maali kun hijaaba maali laa ilaaha illallah allah maaliif si barbaachise eega abbaa amantii taate amantii tokko bakka buutee ummata tokko geggeessite maaliif amantii biraatti maqaa kanaati yaamuun barbaachise tokko hadura dubartiin iqaaba uffatte maal waltajjii sanirraa gooti nama amantii tanan beeyne leenjistanii tirendi gootanii iqaaba akka dubartoota islaamaa itti hitanii waltajjii sanirra fiddanii amantii eenyu arrabsuu barbaadan amantii eenyu xiqqeessuu barbaadan kanaaf wanni kanaa kun saba tokkoof hedduu gadheedha keessaafuu saba oromoo kawameeqaan wali waan jiru keessatti waan akkana abbootiin dalagaa jirtan ummata kana akka lola walirra bansiisaa jirtan ummata kana akka wal ficcisiisaa jirtan beeka okay arra ummanni Soomaali ollaa keenya ka wal diige arra biyya maleeyyii ta'e ganama galgala wal ajjeesu kun ummata amantii tokko qabuuti sababa gosa lamaatiin wal fixee jechuudha sababa macheerteenii fi hawiyyaati wal fixanii jechuudha amantiin tokko ka aadaan tokko ka afaan tokko jechuudha garuu ummata keenya wali fiduun saanii ummata kana mataa wali qabuun saanii dhiigaa fi lubbuu meeqa kafalchiise asiingee arra naggada amantiitiif jettanii kaatanii ummata kana jidduu hokkara kana dhaabuun biititu yoo seera qabaatte amantoota biyya isaanii seera silaatti godhee gaariidha okay namni kiristiyaanaa uf mirga qaba islaamaa ufis mirga qaba waaqeffataatu ufis mirga qaba okay dubartii amantii san hin qabne alaa qopheessanii fiddanii hijaaba itti uffiftanii waltajjiirra dhaabdanii maaltu kana si uffise amma durattis uffata gaddaama uffata gurraacha kun uffata gaddaati siif uffata gaddaati nama biraatiif garuu uffata isaati an amantii takkatti nama bu'uu miti an amantii cufaaf nama kabajaa qabu garuu hoggaa abbootti amantaarraa deddeebi'amee wanni kana mul'ate oromoon akka oromootti maal keessa jira nama agarsiisa jechuudha okay dilli nama waltajjii sanirra taa'e harka dhawusan meentaalitii akkamiiti mana san keessa abaa mana itti wanni san gaggeeffame keessa kanaaf silaa wal qusatanii silaa wal eeggatanii gaariidha okay hedduu nama dhukkubsa waan nama dhukkubsuuf inje callisanii hoggaa garii namni hoggaa cal je'e wallaalaadhaa miti okay wanni kana akka fageessanii waa hedduu laalan nama godha nuti ammallee ejjannoon koo oromoon ummata tokko dhiiga tokko saba tokko afaan tokko aadaa tokko qabna amantii ta garagaraa qabna amantiin ta abbaati ummata hiree tokko hegeree tokko fi biyya tokko qabuudha kanaaf ummata kana amantii wali buusuudhaaf yaalina dengaddas gaafa ilmi keenya tokko gabbee qabsoo bilisummaa oromoo keessa warra jibba amantiitiin jira jeddeebuma kanaatiin kanneef jechuudha garuu namni kun irra deddeebi'ee waa'ee amantii waa'een kan wali buusaa jira gaafa fedhe dubartii huccuu gurraatti ati boo'icharra jirtaa maa uffatta jaan gaafa fedhe dhufee ati eessaa fidde afaan kana eessaa fidde silaa xiqqoo kana booda
ulfina barcuma kabaja abbaatuuf jalaan deema. Nu dhiisaa Oromoo irraa gad dhaabbadha. Abbaan fedhe amantii teessan Islaama taana waaqeffataa kiristaana akka isinii tolutti uffadha. Garuu waan ummata Oromoo duudaa garaa godhuu fi saba kan wali buusu irraa if eega. Ni beeyti ennaan jaartiin eenyu deemtee maal dhiixee jan akkas hin ta'ina. Dhaloonni arra isin jibbanna irra oofu jirtan kun dhaloota kalee waliin du'e waliin ka'ee waliin kufe jechuudha. Fayyaasa karaa kaaniin waa'ee daangaa Keeniyaati, daangaa Booranaati. Jara keenya Mallas Zeenaawii tokko amma duratti saba guddaa maayinooritii godhuu ni dandeenyaa jee. Arra garuu OPDO'n Oromoo lafa dhabsiisuu ni dandeenyaa jechaa jirti jechuudha. Kana magarsiisu mallattoo Boorana keessa deemu jirtu. Guyyaa sadeen keessa dabarre Liyyuu Haayiliin naannawaa Soomaalii Mustafa Agjariin taligamu hogganamu humna waraanaa gurguddaa san fudhatee hoggaa Boorana irra duulu daangaa Eeltiraati moo daangaa Keeniyaati moo daangaa Jabuutiiti san. Lafa babal'ifannaa abboottiin isaanii kaleessa hawaashii gatteenya jedhan akkuma ammallee Mustafee Naasawa isaa hedduu keessatti mooyyaalee lafa Soomaaliitii dabarsinee hin kanninu jedhan mirkaneeffachuun ajaja mootummaa federaalaatiin ummata keenya ka Booranarra lolli kun banamee miti. Eega Oromiyaa namichi Shimallis Abdiisaa jedhan bulchaa jiraate. Mustafa Agjar naannawa Soomaalii bulche. Mootummaa isteetii lama hayyama mootummaa federaalaatii ala seentee weerartuun Soomaalee akka ummata Oromoota Booranaa dhooytu. Laayinsansii yookaan hayyama kan eenyuun mallatteesseef. Lafoota hedduun lafoota Baaleetirraa akka fuutanii kannitan beekamaadha. Lafoota Booranaa akka isin waadaa galtaniif beekamaadha. Oromiyaa bahaa maal akka isin godhaa jirtan beekamaadha. Ummata Oromoo lafaa fi ummata kana waliin balleessuun sagantaa mootummaa federaalaati moo sagantaa Shimallisi moo Mustafa Agjar humnaan cabsee seene. Waraanni arraa fi kalee Mustafaan seenuun jiru kanuma akka mootummaan federaalaa daangaa Tigraayin lolaa tureeni jechuudha. Hijaan jibbanni isin Oromoo irraa qabdan sadarkaa kana gahee jechuudha. Ummanni Oromoo mokka Oromootti gaafa weerartoonni shiftoonni Ziyaad Barree naannawa Ogaadeen gudina Booranaa seenanii ilmaan Oromoo dhiisanii daangaa Oromoo cabsan akkami boru nuti Oromoo dhaaba Booranni angafa keenya jechuuf deemtan. Akkamitti sirba tokko yaadadha Qamar Yuruf. Alvisan Oromoo Abdullahi Jirma Alvisan Oromoo Abdullahi Jirma tokkicha Boorana wallisan wallifna. Kukulee halangaa shaggee Booranati intala bagadaa isii angaftiti. Abdullahi sobne farse kagaaritti. Boorana gaafa faarsitan gaafa angafeettaniin gaafa kukkulleettaniin gaafa ilvas jettaniin san faarsitan arra maal keessa jira Booranni. Eenyu Booranaaf dhaqqabaa jira. Eenyuuf Booranaa dubbachaa jira. Lafa Booranaa shiftoota Ziyaad Barreetiin cabaa jirtuuf eenyu dubbachaa jira. Ilmaan Booranaa Liyyuu Haayilii Mustafa Agjar fixaa jiruuf eenyu dubbachaa jira. Akkamiin dhiiga Oromummaa boru walii machuu deemna. Akkamiin boru Oromoodhaa waliif dhaabbanne jechuu deemna. Biitti san bar biyya gootonni kalee keessaa biqilee bar. Biyya qabsoon Oromoodhaa keessatti dandamattee bar biltsiginnaan hijaa qabsoon keessatti dandamachuusan karaa Liyyuu Haayilii Soomaaliitiin hijaa bahaa jirti.
Gaafa liyyuu haayiliilee killiilee cufarra hiisiftan liyyuu haayilii Soomaalii wannin hiikkachiisiniif sagantaa amma itti jirtan tanaaf jechuudha. Malee shiftootan Soomaalee wanbadeen Ziyaad Barree arra ummata keenya seentee daangaarratti haga ilmoo ama 8 ajjeesise isini malee shiftoota Ziyaad Barreeti miti jechuudha. Lolli Boorana irra deemu jiru kun lola mootummaan Jabuuti. Harcaatonni dirree dhawaa keessaa aangoo qaban. Mustafeedhaa wajji wal qindeessanii haga Hawaash ni maranna jedhanii wajjin wal fakkaataa jechuudha. Fakkeenya tokkoon isinii kanna. Lolli amma Zeeyila arra ka'e kun lolli amma Zeeyila arra ka'e warra Somaalilaandii wajjin warri kililii shaniitii fi mootummaan Jabuutii walii galanii gaggeessaa jiran. Ummata Gadabuursi eliminate goone Magdi Hargeysaa fi Jabuutii fi kililii Soomaalii waliif finne haga Hawaash dhiibnaadhaa miti. Duulli Gadabuursi irra banamaa fi jiru sanii miti isaan jalaadinna. Qawween arra shiftoonni isaa naannawa shinniileetii fudhatanii arra warra Gadabuursiitiin dhawaa jira warra Samarrooniin akka dhuftee dirree dhawaa keessa isin balleessuu teessuun irraanfatina. Akka qawween arra shiftoonni isaa baadhatanii qawwee mootummaa Itoophiyaa sovereignty biyya biraatiin seenanii dhawaa jiran gaafa mancaa isin harkaa guuranii isaan qawwee harka guuran akka Oromoo baduu teessan hin wallaalina. Hin irraanfatina. Intalti halee sagalensi odiigad deemaa jirtu ta paarlamaa rizaayin goote Oromoon dargii booda biyyatan dhufee nuti Oromumaa hin beeknu biiti ta'ii isaatiif ta gurguraati jettee miti. Laata dargii dur eessa turre warri kun tokko walii galanii afaan tokkoon dubbatan kaan 91 Tigree booda dhufee jaa isiin ammoo dargii booda dhufanii jette. Sirra laalu bareedduuti yaati ta'e isa waan taateef naannaawni dirree dhawaa maramee isa jala galuu sin jiru jechuudha. Maqaa gurguraatiin kan aggaddan gurguraanii fi Oromoonis addaan baarii jechuun wal dhaleenutu ilmaanii fi eessummaani. Okay? Nama mootummaa bakka bu'ee afa gubaayii jedhamoo dubbattuu mana marii naannawa kan Oromoonni hun turreetu warroonni kan dirree dhawaa keessatti mootummaa dirree dhawaa gaggeessaa jiru bulchiinsa dirree dhawaa hidhata akkam akka Jabuutii hojii qaban Mustafee hojii qaban kanarraa laaluu dandeessa jechuudha. Kanarraa laaluu dandeessa. Oromoo nuti citizen biyya lamaan qabnu. Oromoon dirree dhawaati yoo beeni bade jarri shiftoonni kun dirree dhawaa waa balleessanii Jabuutii dhaqan. Kan dirree dhawaa waa balleessee godee dhaqa yookaan Magdishoo dhaqa yookaan Hargeysa dhaqa. Ati garuu bakka takka ta'eetuun qabdu jechuudha. Warra biyya lama qabuutu arra Oromoo irratti xiyyeeffatee Oromoon akka badduuf ganama galgal hojjechaa jira jechuudha. Gaafa dirree dhawaa filmaanni ta'u Jabuutii irraa ID dirree dhawaa dhufanii sagalee kannanii jechuudha. Warruma kanaatu gaafa jijjiga ta'u ID achi qabanii achi dhaqanii sagalee kannanii jechuudha. Shiftummaan ummata kanaa ta'a biyyoota faranjiitu rakkistee jirtu deport ittiin godhamaa jiranii jechuudha. Warra yakka malee hin beekne dhiiga gannequ malee hin beekne jechuudha. Okay? Lubbuun namaa isaan biratti value tokko hin qabdu jechuudha. Silaa lubbuun namaa value qabaatte lafa Zeeyila'aatiif ja'anii ka walii galuu dandeen ilmaan nama wal jiddu guyyaa afran kanan fixanii jechuudha. Ummata afaan tokko dubbatu aadaa takka qabu amantii tokko qabu har'a kana si godhu jiruutu as deebi'ee Oromoodhaaf garanaa laafina qaba. Fittim Oromoo. Mariin isaanii takaree mari'achaa turan nuti diinni keenya eega Ogaadeenii fi Isaaqii fi isa taane diinni keenya ka jalqabaa Oromoodhaa jan sagalee sanis fideetiin isinii maxxansa. Diinni keenya ka jalqabaa Oromoodhaa jan warri kana jechaa jiru kun warruma kalee Hargeysa keessatti afaan Oromootiin sirbaa ture jechuudha. Dubartoota tokko yaadattan. Gaafa jabaatti akkasii sii sirba namni.
An Oromo de Jesse sirba. Gafa la fatte garu sirra sirba jechu. Qabri teetirra dhiichisaa jechuudha namni. Hangana hin beekne jiraachuun kee gatii tokko hin qabu jechuudha. Akkuma warra biraa rakkinni saba isaanii quuqutti nutis nu quuqaa jechuudha. Ati maal lafarraa dhiibamta namni biraa dhufee maal lafatee qabata. Ati eessa dhiibamta? Ati eessa dhiibamta kabiraa eessaa dhufee lafatee qabata. Kakaani miizota ugaasticha isa miizota galchitoota ugaasa isa kadhihoo tana abiyyoo gabbee dhiifa mangaafanne nuti dirree dhawaa deebisuudhaaf duula lola kaafnaa je maal jaan talafaati odoo deemtu tabobaan dhabinii yetti Oromoon talola talafaati odoo deemtu taboba keerra jirtu hin dhabinii jaan namni san nama afaan Oromoo beeku mal daree abiyyis dhiifama jo'un jiru Oromoon dirree dhawaa dabaristee kannitu sin jirtu mal daree lola man banne mool akkuma lola warra gadabur siisani samarroon isiniifin dhufu jira kaalandara rana kayyadhaai lafti dirree dhawaa feetu ati maappii tee keessa kaayyattu feetu ati sammuu tee keessa kaayyattu feetu ati onnee tee keessa kaayyattu dirree dhawaa belong to Oromos hadhooti liqimsi dirree dhawaa tasiifi hogganoonni warra ONLF luuzeroonni san ganamaa galgala miidiyaa irratti Oromoon arrabsitan Oromoo xiqqeessitan hogganoota ONLF ji'i miidiyaalee warra Ogaaden ji'i miidiyaalee warra Isaa ji'i wallahi wabillahi daaraadha isin daaraadha waan akka bu'aan qabdan tanaaf Oromoo tuttuquun gati nama kafalchiisa Oromoo tuttuquudhaaba Oromoon lafa teessan dhufee teenya hin jenne Oromoon lafa teenya irra hojii jiraadhaa jee bar namoota akka Ogaaden irraa guurtanii dirree dhawaa lakkoofsa heddummeeffannettanii fiddanni beeynaa miti akkuma Oromoo miliyoon 60 nutis miliyoona xiqqool siquudhaaf Oromoo maqaadhaan nu dhiyaattu amantii nu dhiyaattu maallaqaan xiqqoo bibbitanneettanii billions of money Jabuutii fi naannawa kililii 5 irraa naannawa Oromoo kana keessa faca'an jiru. Lakkoofsuma Oromootiitu isin gubeessin Soomaalii. Lakkoofsa Oromoo 2-3 taatanillee wal fixuu malee faayidaa takkan qabdan biyya takkaafu. Nuti hedduminni keenyas bu'aa qaba xiqqaachuun keenyas bu'aadha qaba. Kanaaf Oromoo waan Boorana irra deemu jiru ustaanii ilaalina. Gatii nu kafalchiisa. Akka sabaatti illee nu tuffachiisa. Oromoon mootummaa akka hin qabne Booranni akka afaan bineensaa keessa jiru hin dagatina. Arra liyyuu haayiliin Soomaalii kililii 5 biyya mootummaa federaalaa jala bultu naannawa isteetiin tahin tokko irratti hoggaa humna akkasii bobbaaftu hegereen Booranaa maalii jaalala garuu lolli baaxil ni moohatama malee hin moohatu lolli cubbuu ni moohatama malee hin moohatu maal jazabana kana wiil isiyo wiil Ogaaden wiil umadda heeyo jedhan ilma isaatiif ilma Ogaaden jidduu namni tokko jiru nuti tokko waan feene goonaa jedhanii isloogana isaan dirree dhawaatii ka'anii lola itti labsaa jiran Oromoo yoo firraan dhaabne isiniitu rakkoo qaba. Sabni wal keessa jiraachuun haqa akkuma nuti biyya namaa jiraannutti sabni cuftu wal keessa jiraata. Garuu sabni tokko si jibbee si tuffatee si keessa jiraachuu hin danda'u. Si kabajee wal kabajanii waliin jiraattanii jechuudha. Okay. Mee dirree dhawaa Uteel Ogaaden jedhamu san keessatti sirba achi keessa sirbamaa ture deemaa dhaggeeffadha. Biititu dhugatti bulchaa qabdi. Bulchaadha qabdi. Jarana. Ka'eenyummaa nama ifii kabachiisu. Sabicha malee kantiibaa magaalaa yookaan mootummaadha. Miti mootummaan akka ati dhumtuuf karaa banee jira.
kantiibaan dirreedhaa akkaati arrafamtuuf karaa banee jira. Magaalaa inni bulchu keessatti khillee fi aanan fidaa turtanii je. Magaaluma inni keessa jiru keessatti intalti filsan jedhan walliftuun Washington Seattle jirtu taganamaa galgala Oromoo arrabsitu guyyaa deemtu Facebookii sitirraa cufa delete goote dirreedhaa seente ililliidhaan simatamte jechuudha. Saba Oromoo akka isiin ittiin arrabsin wanni isiin hin je'in hin jiru. Akka itti saba kanan xiqqeessu waa'ee dirreedhaa irra ka'e. Oromoon ta akka fedhan je'aniin dhiifama gaafatanii miti. Ta waan fedhan waan garaa isaanii baasanii lakkii je'anii bira dabranii miti. Namni tokko yoo naamusatti hin goone yoo seeratti hin goone amalli abbaa hin dhiisuu je'an. Tanaaf naannawa dirreedhawaatis ka isin arrabsiise ka karaa kana bane kantiibaa keessani. Mootummaan federaalaatis tashiftoota Ziyaad Barree warra Ogaadeen Oromoota Booranaa fi Ona Jaarsoo qaceelchite isiidha. Shimallis Abdiisaa bakki inni bulchaa jiru ganda isaanii qofa. Macca garii fixee macca Wallaggaa itti bobbaasee daadar keessa Shimallis macca jiddugalaa qofa. Inni pirezidaantummaan isaa. Kun dhuguma jiru. Soba tokko hin jenne. Oromoo kabajaa fi godhii eenyummaa keetiis ulfaadha.